Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Keessattuu ijoolleen keenya berutiin keessa jirtan akkasuma Jordaaniin keessa jirtan. Biyyi kun lamaan olitti hirkattee waan jirtuufiyyuu egaa amma keessattuu warri berutiin keessa jirtan. Isiniifan hima. Obsaan dhaggeeffadhaa amma dhumaatti. Otoo rakkoon tokko isinirra hin ga'in. Waan rakkoo tokko isinirra ga'u isin harka waan jiruufu waan sana immoo isiniif himuun deema. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkami nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattan. Laayik sheer gochaa kottaa ola seenaa yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Warroonni aaraa har'a tokko jirtanii mana koo dhuftan immoo maamila koo ta'u hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa waan xiqqoo tokkoon dubbachuu barbaade innis maalidha yoo jettan lola berutiin keessatti hamma ta'aa jiru kana jechaadha. Jarittii waan isaan irratti wal lolaa jiranii beektu isin hundi keessan jechaadha. Garuu otoo beektanii immoo waa tokkoon ijoollee keenya taajjabe. Ijoollee keenya hojjechuudhaaf gara biyya kana lamaan dhuftan. Biyya kana lamaan kan dhuftan jechaadha. Biyyi tuni biyya mirga namaallee badaa kabajjuu miti yookaan of dandeesseerree of dandeemmaa waan qabduu miti jechaadha. Of dandeessee waan jirtu miti waan isinii galuu qabu. Isin immoo ijoolleen keenya waan baataniif hin beekne immoo waanuma hunda keessa harka kan galfachaa ooltan isiniif yaada xiqqoo shi qaba. Obsaan dhaggeeffadhaa. Wanti kuni kan isaan wal lolani isaan ilaallata malee wanti isin ilaallatu tokkollee hin jiru. Wantumti miidiyaa irratti bahanii ijoolleen tokko kuni kana biyyi dhufteetoo biyya kana rukutte maaliif akka loltuunis maaliif akka wal lolanis isin beektu dhageessan wanti isin dubbachiisuu isin ergu maalidha miidiyaa gubbaa irratti. Kanan deeggaraa kanan goraa maaltu sin gashe eenyutus kana isiniin jedhe. Ati lammummaa Itoophiyaati malee lammummaa garlachuuti iyyuu miti jechaadha. Amantaan immoo kan dhoofkati. Abbaan barbaade waan barbaadetti amanuu waan barbaadetti jiraachuu mirga qaba jechaadha. Ijoollee keenya miidiyaa gubbaa irratti baatanii waan tokko jettan jechaadha. Sinaan taazzabe. Rakkoon tokko yoo isinirra ga'e immoo dhuftanii waan irratti boossu yookaan lubbuu keessantu badammoo lubbuu keessan amma badutti immoo akkasitti taa'ee sin laalu hin qabu. Waanuma barbaadeyyuu haa ta'u waan isin hin galchine keessa hin galinaa. Waan isin hin laannanne keessa hin dubbatinaa. Eenyullee haa ta'u amantii kam hordofu Itoophiyaawii kan taatan isin qofaanan jedha. Isinidha kan dhaggeeffatu waan ta'eef. Gara kanan goraa gara sanan goraa gara sanii hin jedhinaa. Isaan kan isaan deeman siyaasa isaaniitiin deemu adeemmatan. Wanti isin gashu hin jiru wanti na gashu hin jiru. Ijoo madaamiin keessan kan simbira hojjettan. Wantoota tokko yoo isaan simbiratti haasa'an adaraa keessan afaan keessan qaxxab godhaate of eeggadhaa. Waan barbaadanii yoo haa ta'an yoo isaan simbiratti haasa'an kana jettanii waarrattanii haasa'ina. Ijoollee keenya immoo kana da'oo godhatanii waarrattanii rakkoo cimaa irraan ga'uu danda'u waan ta'eef waan micoon tokko keessan naaf himte waan nama gaddisiisu jechaadha. Inaasaa wajjiniin. Jalqaba waan tokko gaafa isin itti haasoftan isaan isinitti haasa'anii isinis immoo deebiftanii waan akkasii jettaniini isaan immoo isaan booda miidhaa tokko isinirraan ga'uu danda'u. Wanti isin gashu takkaallee hin jiru. Ijoollee jara wajjin waan wajjin haasoftan dhabdanii jara kana wajjiniin oduu odeessitu isaa wajjin haasoftu. Yoo isaan waan akkanaa jedhanii isinitti haasa'ani ani hojii dhafan ba'ee hojjedhe tanaan of jijjiiruudhaafanii ani waa'ee kana hin beeku jedha. Afaan keessan qabadhaa yaa ijoollee keenya. Innaa akkasii isiniin jedha wanti keessa isin gashu tokkollee hin jiru. Gurratti isin cala'u dhaggeeffadhaa. Baay'ee waan isin haasoftan waan baay'een argaa jira jecha miidiyaa kana gubbaarratti. Maaltu isin gashe of eeggadhaa ijoolleen keenya warri bakkee hojjettanis of eeggadhaa. Ana akkanatti himtetti yooma akka isaan lammata immoo deebi'anii dhufan natti himtee jirti. Ijoolleen keenya bakkeen ba'inaa warroonni akkasuma akka tasaa ta'eetu bakkee hojjettan jechaadha. Bakkee hojjettan hoggaasiin hin jedhu mana xalabaa kan qabdanii baatanii kan boqottan jechaadha. Adaraa wanti kun amma darbutti hin ba'inaa lubbuu keessaniif jechaadha. Obboloota kiyyaa hin ba'inaatoo manuma hojjechaa jirtan san taate hojjedhaa. Amma yeroo isaa kun darbutti jechaadha. Gadi ba'ee tanaan bashannanaa gadi ba'ee tanaan deddeemaa bakka bishaanii faan deddeemaa warri jettan karoora akkasiillee qabaattan yoo jiraattan adaraa keessan of eeggadhaa. Dubbiin dubbii cimtuudha sodaachiftuudha jechaadha. Wanti kun wanta hammanaan dhaabbatu miti akka isaan haasaa jiranitti miidiyaa isaaniirraallee argaa jirtu. Warroonni miidiyaa isaanii hordofaa jirtan akkasuma televezyiinii ilaalaa jirtan akkasuma immoo fuula feesbuukii isaaniitiin BBC isaanii dhaggeeffachaa jirtan waan baay'eedha kan isaan haasa'an.
Kanaafiyyuu Waaqayyoon sinaa eegu, Rabbiin sinaa eegu. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Waan hin taane keessan galina, waan hin taane hin jedhina. Isaa wajjin haasaa hin godhatina. Isaan yoo isinitti haasaan ani Itoophiyaawidhaadhaani. Dhimmi sin gashu hin jiru, wanti keessa sin gashu hin jiru, takkitti hin jiru, waan takka keessa hin galina obboloota keenya. Amantii barbaadan hordofaa. Waan takka keessa galtaniitoo isaa wajjin hin haasa'ina. Isini omtuu sin hin gashu. Kaan keessani warra amantii Islaamaa bira jirtu, kaan keessan immoo warra amantii Kiristaanaa bira jirtu. Wantumti isin gashu tokkollee hin jiru. Yoo isaan sinitti haasa'an biraa deema hin beekuudhaani. Hin beekutu salphaadha. Dhugaa Rabbii waan isiniin jedheefan qaba. Kanaafuu waan akkasiirra of eeggadhaa. Shamarran keenya of eeggadhaa. Tooftaadhaan afaan isin baaftee waan ratteet deebitee waan rattee jarritu simmiite jechaadha. Coon tokko amma dheengada natti haasofte jette gaafa natti haasoftu asirratti haasa'uu hin barbaanne waan ta'eeman. Yeroo ishiin natti haasoftu anis kaasetti haasa'etti. Maal rakkattee haasoftu mee? Maal rakkattan? Itti haasofnaa idaati kana naan jette bakka waan ishiin jette jecha badaa naan jette amma na doorsisuu geessi jette. Micayyoon tun jecha afaanuma keessantu waan hin taane isinitti fidachaadha. Maaltu sin ga'ee? Maaltu sin rakkisee obboloota kiyya? Mee maaltu sin dhibee? Ijoolleen bakkee jirtan immoo hiriyoota keessan biyyoota kana lamaan keessaa kan qabdan adaraa keessan gorfadhaa. Waan hin taane keessa otoo hin galle ijoolleen keenya jechaadha. Gorfadhaa wal bilbilaa wal dubbistan wanti sin gashu hin jiru keessa hin galina obboleettii jedhaatti wal gorfadhaa. Itoophiyaa kan taate hundi warri afaan koo kana dhageessu afaan Oromoo kana kan dhageessu amantaa barbaadde hordofi Itoophiyaa kan taate waan namaa keessa hin galina, waan biyya lachuu keessa hin galina, wanti sin gashu hin jiruudhaani. Dubbiin dubbii cimtuudha. Wanti isaan kaasan kun waan akkanatti dhaamtuu miti. Ibidda bobeessaa jiru jechaadha. Kana keessatti immoo ijoollee keenya keessa makanii keessatti immoo ijoollee keenya maal godhiseeta rukutuudhaaf deemu jechaadha. Lubbuu isaanii balleessuudhaaf deemu. Of eeggadhaa isin ijoolleen keenya. Of eeggadhaa bakka akkanatti of eeggadhaa. Ani isa dhumaa viidiyoo kana isiniif hojjedha jechaadha. Of eeggannoo waan sin barbaachisuuf waan hin taane keessa hin galina. Hin jaaladhu ani dhugaa Rabbii. Waan nan ilaallanne keessa galuu hin jaaladhu. Waan sin ilaallanne keessa hin galin. Hojiidhaaf dhuftee paaspoortiin kee eenyu? Eenyummaan kee eessa? Yoo si ati eenyummaan kee kasiibsu biyya keeti malee biyya ormaa miti. Biyya eessaa miti biyya keeti. Eenyummaan kee biyya keeti malee biyya ormaa keessa teessee waan hunda haasofta. Yaa obboleettiiti of eeggadhaa. Ofumaa boolla ofii qottaniitu ofumaa boolla buutu barra. Ofuma keessaniif waanuma argitan jettanii waan rattanii booda boo'icha boosochaadha. Of eeggadhaa yaa ijoollee keenya. Ani yeroo baay'ee yeroon irra deddeebi'aa waan tokko jedhu kijibduu jettu. Garuu waan an arge waan an dhage irraa siniif haasa'a. Yeroo baay'ee jechaadha. Viidiyicha waan an dhage tokko yeroon fidee sagalee dhanree kan naa kaa'an yeroo tokko fidee siniif nan maxxansa jechaadha. Adaraa of eeggadhaa. Micayyoota naama rakkoon irra ga'uuf deema. Of eeggadhu jedheen hin jiraanillee ofaa eeggattuu amma tokko jechaadha. Afaan humna keessan kun waan tokko sinitti fida jechaadha guyyaa tokko. Afaan keessanitti qulfii godhadhaa. Kaayyoon baataniif hojjetachuudha. Rabbi lafa sin jirtanitti sinaa eegu adaraa keessan kadhatanuu godhaa. Du'aa keessanii nu yaadadhaa. Hundumti keessanuu warroonni biyya nagaa keessa jirtan. Kanarra immoo wanti sin gashu tokkollee hin jiru. Ijoolleen keenya gadi jenneet hojjetanna. Waaqayyo biraa citee hin dhufini. Omtuu nurratti hin ta'u nagaadhaan jiraanna siniin jedhaa. Nagaadhaan gara maatii keenya galla waan dhaggeeffataniif galatooma. Like share godhaa maamila kutaa yeroo gaarii